nagaa fayyaadha. Haasawa gaggabaabaa firii lama dubbachuu barbaada. Haasawni an dubbachuu barbaadu haasawa hawaasa keenya Harargeetiif dhaamsa takka lama jedhu dabarseetuma bira kutuu barbaada. Yaa hawaasa keenya Harargeedha. Warroonni na dhageessan. Isinillee waa jechuun barbaadu. Akkuma isin gosa qabdan kutaa Oromoo kutaa kudha takka keessa namuu gosa qaba. Gosti teessan gosa namarra daa'iman taateeti miti. Ummanni keenya Harargee keessaafuu ijoollee ittuma dhiisi hawaasni gurguddaan wanni isin oofaa jirtan waan isiniin maluu miti. Yoo an mucaan isinirra xiqqaa isin dura gattaa'ee uummata gurguddaa dhaamsan taane hawaasa dabarsaa jiru. Yoo ani mucaan isinirra xiqqaa taa'ee waa isinitti haasa'u ni dabbara. Ni fokkisaasi. Hawaasa keenya gurguddaan Harargeedha. Tokko Habiibii keenya harka sii dhoofne. Habiibii kan dhadhaabbadhaa diyaaspooraa kijiba jirtanii. Diasporaan keenya Harargeedhaa biyya teenya guddisaa, Harargee guddisaa. Waan dandeessa walitti ergaa rakkataa keenya bira dhaabbadhaa kijiba dhiisaadha. Ati gosa ituu taate eenyu caalta? Ati gosa afran qalloo taate eenyu caalta? Ala taate eenyu caalta? Noolee taate eenyu caalta? Jaarsoo taate eenyu caalta? Umbanna taate eenyu caalta? Kijiba maa kijibtan? Bannaate dhiisaanii dabbaraa Harargeen tiyyatun. Waan isinirraa fakkotu dalagu jirtan galgalaa ganama. Namni tokko namni balaa qabu hin jiru. Hajiir martuu fi Hamzaa Shejjaa biri qabi, Caffee Rammisi qabi, Qalbeessa qabi gurguddaa keenya rakkoo jirtan. Dhiisaa kijiba. Isin hundi jajjabaa keenya inshallah. Gayyaa biyya teenya Oromiyaa bilisa godhaa. Harargee teenya bareedduu tana kunuunsaa. Biyya kuduraa fi muduraati. Namni itti yaa'ee jaalarraa barata. Isin maa ajaa uumtan? Waslaata gurguddaan keenya likki isinitti himna. Dhiisaa kijiba. Dhiisaa. Anguzee mucaan isinirra xiqqaadhaa haa isin fakkeenya godhatu. Gaafa dhufee waa isinitti himu ufuuf ni dabbara ni fokkota bakka dhiisa. Harargee dhiisii waan itti jirtu waan fokkota jirta. Baalagummaa namaa gadi jirta. Sharafa maqaa keetii gabbuusaa jirta. Harargummaa kee gabbuusaa jirta. Abbaa kee kabajamaa jaarraa abbaa gadaa salphisuu jirta. Ati eenyurra jirta? Inshallah gosti alaa ta'e gosa eenyu caalti? Gosti noolee gosa eenyu caalti? Gosti ituu gosa eenyu caalti? Gosti umbannaa gosa eenyu caalti? Qaalluun gosa eenyu caalti? Maa kijibtan? Hundi keessan ilmaan tokko. Haga yoom galgalaa ganama gabbaatanii sa'a ilmi namaa biizinasaan guddatu, sa'a ilmi namaa sammuun guddatu, sa'a ilmi namaa tokkummaan kutaa ifii guddisu. Isin maa gayyaatanii kijiba kijibtan? Tokkoffaan Hamzaa Shejjaa biri, tokkoffaan Caffee Rammisi, Sadaqaa Qalbeessa. Hajiir martuu gurguddaan dhiisaa kijiba kana dhiisaanii dhiiftanii teenyee isin laaluu dadhabne ajaa tana isiniin naggaffida. Ijoollee xixiqqoo isinii balaa barsiisu jira. Dhiisaa kijiba. Mee ati nama hudduu qabda. Maallaqa tokko gad ergimee biyyatti waan takka godhi. Mee Harargee tana maqaa keetii waan takka godhi. Kijiba galgalaa ganama miidiyaarra banattanii dhuftanii nama 80 irra tetteessanii alba'aa bultan never. Nama kuma meeqarra teenyee likki gurguddaa keenya kanatti himuu dandeenya. Dhiisa. Uummata Harargee uummata faanta namaa jala gayyaa'u. Gaafa namni mataa walii gubbatti ol yaa'ee guddachaa biyyaan jaalalaan tokkummaan guddachaa deemu isin uummata gayyaa'u. Takka ijoolleen biyya baqaa keessa jirtu waan akka hin beektu isinii bombiitti gad darbu jira. Jabaa keenya siin jaanka maaliif biyya alaa waan jirtu? Arra jabaadha haati waan biyya alaa jirtu. Dhiisaa kijiba. Nigaa warsosobaati jebaabaan. Ulamaayin teenya isin saalfatte. Xixiqqaa keenya akka kiyyaa kun isin irraa qaanfate. Akkatti kutaa biraa dhaqee salaamu alaikum jiwallaale. Gosti ta'e gosa eenyuu caalti inshallah. Eenyurraa waa beekta inshallah. Mee Harargummaa leelisi. Mee xiqqisoo Harargummaa leelisi. Baale baalummaa siin leelifti. Iluu baabur iluu siin leelifti. Achi booda namoota kutaa isii kutaa ifii leelisee waliin dhufee Oromiyaa leelisa.
gosummaan eliftaa waslaattaa hay haga yoom la teenyee isin laalla bar saalfanne bar akkumatti waa poosti godhu dhabnee bar akkumatti assalaamu alaikum kutaa biraa gabbaanee jennu qaanfanne bar ijoolleen biyya arabaa keessa jiru takkalleen badii qabdu gurguddaa keenya diiyaaspooraa badii qabdan rakkoo guddaa sammuu teessan keessa jira sammuun teessan takkalleen hin jijjiiramne maal fittan maal nagootan akka keenya ayaatanii jirtan haa akka biyya ayaatanii jirtan silaa bararra isin biyya nagaa takka jirtanii gad bar birrii wayii walitti qabdanii biyya teenya oromiyaa yookaan hararguma takkittii tana bilisa godhuu dandeessan bar eenyu caaltanii bar isin eenyu caaltanii bar ما جعل ما يغنى واللالتن ما خبج فر واللالتن مي ولي قالاتي هررجيت انا انبستي ولا وان تكان هاي ما ركن ليسني وجين هاي غرغدان كينيا جاي ما بلانو دربا ما بوم بينو درب تاني اورياتني بريز دورال سديت ما دلغتني اسياتني قال خجبن ورق جبدني بلانو ردلتن دي ساخا بكاني بينن تلين غسنا مو غسني كبا bar khutaa kudha takka gosa qaba bar hatta amaarri gosa qaba bar bakka dhiisaa ma gosti hargee keessa jirtu daa'iman diinamu maali bar namu gosa qaba hin caaltu haa gosti tiyya gosa eenyuutu hin caaltu haa kijiba oofa malee gabbee miidiyaa irra taa'ee yoon gosa tiyya maal je bar niin kijibe bar insha Allah bar afaan tuna albee bar gabbee taa'ee afaan tuna albaa jira bakka dhiisaa haa namni kutaa biraa akkatti waa gabbee isinitti muqaanfataadha galgala namuu isin duuba dachee aboo ummanni harargee kunuma horiidha aboo ummanni harargee kunuma ajjuusaadha aboo ummanni harargee kunuma dhamay kana isinirraa haasawan wallaaltaniitii miti beekaati bar eenyuu yaa'uu dandeessanii bar yoo walii galtan eenyuu yaa'uu dandeessanii bar maaluma rakkoon teessan bar yoo akka ilmoo namaa yaaddan aboo rabbii ja'a diiyaasporoonni biyyoota garagaraa jirtan gosummaa isinii lalisu jira dhugaa isinitti maa yoo feetu na jaalagu feetu kana dhaatu arragaa isin gayyaatanii gosummaa hawaasa walitti ta'uu guftanii kijiba kijibtan maal akka maal abbaa kiyyaa akka isinii ta'uu feetan maa hawaasa wal nyaachiftan hawaasni keessa kutee bakkaablee wal barbaadu jira maaltu fide waan kan isintu fide magaalaa keessa jiru keessa namni salaam alaikum waliin jiru karaa yaa'utti ummanni harargee isin waan ni seetan magaalaa tana keessa namni salaam alaikum waliin jiru ije baasee waliiga inni kun gosatan ije walii jaafata maaliif wasa hummaa kana wal labsitan hawaasarratti maa hawaasa wal nyaachiftan hin gaanfattaniis aboo harargee tana guddisa rakkattuu teenya ayyoo teenya meeqaa harargee tana keessa dhukkubee ciciisa ergi hamzaa shajjaabir maallaqa biyyatti hadiir martuu ergi harargee maallaqa chaffee maallaqa harargeetti ergi harargee kunuunsi qalbeeysaa maallaqa harargeetti ergi harargee kunuunsi hin kijibina wala yituu wala umbanne wala haraaf laqalloo wala yituu minima hin jiru wala alaaf hin jiru noodee teessaniif fudhaa boolla seenaa maali gosaan eessa geessan mee durgaa bool qabattanii nyaatan laalaa namni isinii gaabba arra namni hanjafa ijatti isin tuf jee maali ummanni mana kana yoo arraa fichu qabbanaa jenne boru dhufee halkan jimaa xiqqisho kam jee jimaa goggogaa kana mataan oowwee as gubbaa taa'ee maal abbaa keessanii feetan gurguddaa keenya ammas gurguddaa keessaan dawwallee isin kadhannaa hudduu qabadhaa gattattaa warri halkan kana guutuu hojii teessan fixanii dhuftanii miidiyaa irratti teessanii hawaasa wal nyaachiftan dhaabbadhaan urraa ni gaa rabbi mataa isin gataa dhaabuun abaarsa dhaabbadhaan urraa gatta hin feenu bakka gosummaa hin feenu nuti ummanni harargeedhaa wal qabatee yaa tokko duraanuu warqiidha kutaa kam caala dhugaa walitti nuu feenu barsiisaa kutaa kudha tokkooti ummanni harargeedhaa yoo feetan maal abbaa keessanii barbaadan maa abbaa keessan jaarraa abbaa gadaa qabri ciisan orkitan rabbi ciisa isinaan orkoo jana baarsa arra jaba haa nama kumaa fi dhibba baatu silaala nama kuma lamaa biidiyoo teedhaa ikkisii godhaa ati jabaadha haa rasitti nafne maashaallah hadiir keenya maashaallah hamsaa keenya maashaallah caffee keenya maashaallah qalbeessaa keenya munaane sau maal abbaa keessanii isin gurguddummaa kun ani obboleessi keessan xiqqaan hudduu qabadhaan urraa gattaa ijoollee boombii tufaan waliinaa gurguddaan dadhabanne bakkaa jiqqii teessan ibiddanu qabsiiftanii rabbii ibidda isin taa qabsisoo jana baarsa
harargee biyya jaalalaati. Bara amma biyya falfalaa gootanii. Meelaadhaa maqaa kana wal bira qabaadha. Harargee biyya jaalalaa. Amma immoo garagalchitanii harargee biyya falfalaa. Maali uummanummaa jikkii fitanne? Sa'aatii 24 galgalaa ganama ba'uma uummata harargee tana maali harargee tun maal taate? Uummata rabbi siiriitti godhamu maal ta'e uummanni harargee kun? Maali? Guyyaa keessa rabbi siirii isin godhe harargee biyya maal taatan? Bar siirii namaati mitu siirii rabbiiti. Aboo gattaa rabbi kadhadhaa masgida galaadha. Baay'ee baay'ee. Bakka masgida du'aa gootan jirta wallaahi. Maal ta'e uummanni? Nudhiisaa gurguddaan harargeedha. Gurguddaa harargee balaa ijoollee gadhaatu jira. Ijoollee numaan beetu biyya arabaa keessa teessee gargaraa ganama abaluu keenya maali isin? Warabbul kaaba ijoolleen biyya arabaa ooltu gargara telefoona si qabattee assalaamu alaikum maal ta'u dhufeerra caffeen keenya maal fide hamzaan keenya maal fide hadiir keenya maal fide qalbeessaa keenya maal fide. Aboo waan gaarii fide hawaasa barisaa uummata mara biyyaati. Galgalaa ganama isin laallee isin bira kutu jira gurguddaa keenya isintu rakkoo qaba. Isintu balaa katanaan deema. Isintu hawaasa wal fichisiisu jira. Isintu hawaasa wal fichisiisu jira. Dhaabaa nurraa. Hin barbaannu bakka. Hin barbaannu kutaan Oromoo hundinuu gosa qaba. Mee warra Sikkoo Mandoo gaafadhu. Mee warra Jimmaa gaafadhu. Mee warra Iluu kana gaafadhu. Mee warra Shawaa Wallagga mee hunda gaafadhu. Hundi gosa qaba. Gosti warra Harargee eenyu jaal? Maalitti argatta gosummaa faarsite? Maa kijibda? Maal baatansa? Namni osoo beekuu kan beekne kana biraa yaa? Maal abbaa keessanii isin kadhachaa oola? Bar galgalaa ganama teenyitu isin laallee uummanni fayyaa qabaa jeetumaan bira kutaa bara hunda keessan. Maal isin? Sammuun fayyaa isin qabaa uummata? Bar sammuu namaa ni dhuufti gisee takka takka akka hudduu dhuufti. Sammuu isin dhuufe. Bar fas gootee dhuufti sammuu namaa gisee takka takka. Bar sammuu namaa ni dhuufti isin dhuufteemi. Isin dhuuftee akkasittiin beekee hirkadhee ta'a. Deem bada sammuun dhuufte siin jaan biyya teenya ni beektani. Isin sammuu isin dhuufe bar fuusu. Warra bulkaaba sammuu isin dhuufe fayyaa qabdani. Wallahi ummata Harargee kana sammuu namni hudduun dhuufaame uummanni Harargee amma sammuun fus jechuu eegala dhuufu. Bakka ummata kiyya Harargeedha dhiisaa. Ni fokkisa. Waan fokkotaadha. Hatta taasisaa gosaan dhaquu eegale namni. Alli kiliqii isinitti hima. Maal abbaa keessanii fiddan. Baala gummaa isin hangana hawaasaa labsitan kana akka deebisee isin safaraan. Was laattaa. Bara namni taasisaa magaalaa kana keessa gosaan dhaqaa bara. Saalfattanii. Isin biyyoota Arab biyyoota Ameerikaa fi Austraaliyaa fi Kanaadaa keessatti taasisaa gosaan dhaquutti hin jirtanii. Nama tokko nama Harargee tokko du'ettanii taasisaa dhaquu jirtanii maal jibdan? Wal beena. Haga summii hagana ijoollee keessa labsitanii hawaasa keessa labsitan hudduu qabadhaa gattattaa gurguddaan Harargeedha. Takka ijoolleen batii qabdu. Yoo isin gabbaatanii likkilikkii nutti himtanii isin jala yaana nuti. Har'a ijoollee gurra qabdanii funyaan qabdanii karaa ifiin feetan sagaraa shintibeetitti karaa tortoraa kanatti oofuu miti. Ani bar Hamzaa keenya karaa kana yaana yoonaan jettan isin jala deemaa bar. Isin jala deemaan as geellee bar. Arrallee karaa silaa karaa nama guddaa karaa jabina karaa tokkummaa Harargee guddisu biyya Oromiyaa guddisu karaa tokko hayaatanii arraan tana isin ijoollee funyaan qabdanii galgala nama 80 tetteessanii nama 10 wayira tetteessanii ajaa labsitanii gosummaa faarsachaa bultanii akka nama waan ni Rabbi kadhatu dhaqee aboo dhiisaa bakka ni gaa mataan nu ugusinaa galgala ganama laallee isin garra ulamaa'in teenya gurguddoon yoon dubbadhe inumaa beera faa quubsan ilaa beerri as kubba gayyaa'e way gosati hudduu marree taate miilatu matti bar maal abbaa keeti miila raayiftuun tajaa mootitti ana jaala maal abbaa keeti si taa'imuu feet waslaata harmallaa quuftee jaarsan qabne as kubba gayyaate gurguddaan galgala waajee fi miti isiin gayyaate kaa galgala hamuunan dhootanaa rabbi mataan na oowwise wallahi laazim bara shamarreen Harargeetuun babbareedduudha bar gayyateetti waan xixiqqoo takka jala yaatee mataan oowwisti malee barri babbareeddi. Bar uffannaan isii babbareeddu bar. Uummata babbareedaa kana maaliif sharafa irraa fuutan uummata maa barbaachisa? Mee alaa Harargee babbareeddu tana maraachitanii shiitaa kana gurgurattee akka isin ibsamtu maa gootan?
بريدا كان قصتي ما واقع نسوي والله نسوي قيادة قلقلة شيتة كوكا والقبضة رجع ديبستي قصتي يا باريو أنا مش كرسة أيونسا أراني قادي سانون دبرين هذا جولة مينه بنتو سيدين هذا بكاريسا شمرك كيني جري شراب يصير رافوري ديك باسه أفاري سير على باسه قتي خيسن قبوسا جرا إسني ساريو جمراتنا إسني ببريد بتاعنا شمرنا نرجع دائما ديدا أنا سيم كورسو بريس خيسن أنقتي خيساني سنين بيخان قتي شمري خطا براتي سنين بيخان إسني ببريد دولا دي سامي له بنتو منا قيادة نشيط ولا ساكتني ميديا رجع قيادة قصتي تيجي بريد دولا قرما كبر دوتاي بكانيكا أيه جت ميديا رابي له بنتو هاجو والله لازم هاجو أنا خنا جالا بحال بخير سيستم على ستانو كده إن ما برني لا لا جرنا كذي نما كنا بيكرنا تيسي يو كنا ما سديت ما يصير لا قصتي تيجي جتي بر فهذا تخيل تتا بشمرنا نرجع تتا بكاريكا I am sorry ديكا ومني هوني دلقان كبري دلقا ساري جعجي فتاني تي قلقلا جيما جوري دكتور كماني لوفني أجندة إسني درب نما سديت ما تتاني أنا سنيت مرقا hojii isaanii fixanii dhufanii tattaanii maaltu jira irra jaanii maaltu jira jaanii dhufanii waan biraa isinii darban shamarreen teenyumaan beektuumi gayyaateeti I am sorry dhiisaa nigaa dhiisaa ni dabbarallee ni fokkisallee maaltu waan kana fide beektaa onnee si keessa jirtu onnee gogoitu tana gartee onnee takka bishaanillee irraan buune tan onnee tan ijoollee teenyata shamarranii kutaa biraa biratti arrafamtuu godhaa jira maaliif وما قران كم تشافرت تيجي قراري سي كل دا إن بقى دفتة أرضي ميرا كيسة قلتي روز أنا سميتي سيدا جتة بستي ماله وانتي مسكينة وما تك قران كم والله يرجع جتة ما شمرة هرر جيتشو هم تقولي إيه سجلا أنا هم تو قرنا ما كبت جروس ها أرض سرقتي لا شيتا سول ديفتة لا أنا برا إنت لا باريوتي هني أكاسي جتة أكا warra mooluda dhaqee halkan bishaan irraan dhaqanii kan jiru akkasitti jetti malee shamarreen harargeedha na garaa isii qulqulluudha yoo uffannaatis shiita kana kanatti gadhiiftee ni babbareetti shamarree harargee tana gisee akka laalte uffannaa isii hedduu babbareettee akka sanaa itti yaati garaan isii qulqulluudha ana wajji dhaladhee ni beekaa dhaloota biyyatiyyaati laakiin rakkoon isii maal beektaa akka jinni biyyatti gaafa ashangidoo laga arbaa aannan mukaasa aad jaanii duwida namatu mansanii Gize diri toko toko achi wakana mama ratu te falti nyate oke hori nyate jusan akasi jamane wi toko tiha gafa shangido jasa cuma falti mata taftesa aho bilis nur isa wakariga khara chala namu gati wi wal beira isa waka ashangido sa disritin kai ashangido san gafa nama kadira mama rajiti le shamarate nyakin jeri wata kare sirti shamarana ragida إسني ببريدني وفناس نك أبدني مناس جزيت والفتن يعني خيسن وانتودي بريدان الرب خيسني بريدان مدي الرب خيسن كنا سرّي فدا أما سي جماعة إسني كاو تكو جرا يبني بيتني مي ولين بينا جماعة إسني كاو سني ديسا جماعة إسني كيس هاجزي آرتنا كسي أنا إيه نوتي أنا برين ترى أبلوتي أنا بر قصتي مارة جني كسي خيس هاجو دبّة تمتسان بشان التناكي يوها استغفر الله يوها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاي بشان فراتنا كي دامسي وقاعد إسني تمان أنا سين بيا خال على تاخيسني إسنا رب سانجر وان قدي خيسا وان بيا خوفين نيفا بريدني غرا كيسا كل شمر رجع غرا كيسا كل وانتي هونتي خيسا نجا الربني خيسني بريدامي يو جمان نمو جمان تكاب غافا جمان خيسني سنك إسن أكا عشان جدول لقى أربعة تجاستن لقى أربعة بيخوري عشان جدول لقى أربعة أنا ساعدي نامي آسي لك الجج جاني نامي cuma gagabnya falti nyate jauh biat jual عشان جدول تيسا سري بيتي عشان جدول تيسا كناسا أوكي عشان جدول إسن كيس أكاسب بالل قوده أنا أنت لا أبلوتي شيء تقول قبضني قد بستني ميلا خلاص مالك برباك سوى شمرة ميلا داو مالك دوات إيه ميوان كنا نايما شمر مانو شمر أكو شمر يقطع ورده كوتو ميلا خلاص قوتي عاسو ما برباك ما هل تأسرج هنداي ميلا اللي شمر ميلا قوتي الله أنا أنت لا أبلوتي شيء تفاس أكا هلا سجارة كيسة فيكو غربة بتقولا شيء تفاس. بكاديسا نيجا شمرة هرجع غرا كيسة فيكو غربة بتقولا شيء تفاس. 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 شيء
fasfas nutti hin jina yoo as deebine amma gara ummata keenya gurguddaadha shamarree keenya babbareedduu tana abbootii keenya babbareedaa kana namootuma kana kabajaa dhiisaa bakka shamarreen haadha teenya obboleettii teenya jaartii teenya bannaate bara namni jaartii isaatii wajjin nagaan qalbii takkaan gachiisu qaanfachiiftanii intalti yoo ituu taate gurbaayyoo ala ta'e gurbaayyoo noolee ta'e gurbaayyoo jaarsoo ta'e gurbaayyoo maarree ta'e ammas gurbaayyoo fi ituu ta'e gurbaan intalli yoo fi ala taate yoo noolee taate yoo jaarsoo taate yoo borraa taate akkatti galgala qalbii takkaan ajaa'iba jaarsaa jaartii wajji gachiisan qottanii jirtan warsha kan jaartanii jaartiin xiyyeetu dhaablee mataa jalaa wayii qabdi jetti jaanii jaarsinis wayii gamachaa anuma darra kaabiraa wanni qabaa jaanii jaartaa jaartii heera wal shakkisiisuu keessa jettan ummata argeedha bakka adii isaanii gaa bakka ni gaa dhiisa ummata maali isa ummanni hin quufne dubbii xiyyeetana koo isinitti hin quufan